jaartii qabdaay. Takkaa dhalaa kiis gootee ni beeytaay. Yoon godhin godhuu yaada ni qabdaay. Manaabaan dhalaan sitti dhuftee ni beeytii. Jaalallee ni qabdaay. Hamzaan Sheekh Jaabir siif maali? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota chaayinaala Aariif Isahaaq. Guyyaa irraan tanaa sagantaa waan kee yuutuuba kiyyaa sababeeffachuun gaafii na gaafadhaa jee isiniif qabadhee dhihaadheetiin jira. Gaafiin teessan gaa bareedduudhaa humaan jettu gaa gara gaafiitti waliin haa ceenu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee congratulations baga ittiin sigee baga gammaddeen siinjaa atilleen baga naaf gammadde. Gaafiin tiyya maqaa keessa deeni. Maqaan kiyya Aariif Isaaq Abdurrahman. Maqaa sadeen jechuudha. Barataadha moo? Barataadha. YouTuber kee kaataagoriin isaa maali? YouTubni kiyya gaati ooma nama bashannansiisa karaa gabaabaa koomeediidha. Ati amata meeqa? Amata 16 seenu deema 15. Eessa dhalattee eessa jiraatta? Bakki itti dhalle godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaay. Bakki nama jiraadhus isuma keessa jechuudha. YouTuberoota Oromoo keessa eenyu haalaan hordoftaa? YouTuberoota Oromoo keessa gaati namni hordofu hedduudha. Yoo maal siin jee gaariidha. Jara egeree koomeedii tokkoon hordofa. Wanni hordofuuf bashannanuu fedhees isaan saniin seena hedduu nama bohaarsan jarree egeree koomeedii sanii egeree koomeediidha qaati. Carraa kan nu kennu keetiif galatoo. Atillee galatoo. Aariif Isaaq mee ati gara viidiyoo dalaguu kanatti maaltu si fidee yookaan yuutuuba kanatti dhufuuf maaltu si kakaase? Sababa maaliitiin dhufte? Jabaadhu siin jechuun barbaada. Viidiyoo dalaguu tana durumarraa hin fedhii aartii tana qaba. Kaisumatti ni farke onje nkijibne durumarraa hin bakka fedhii aartii tana dalaguu kana durumaan qaba. Waan ta'eef malee waan namni na fide hin jiru. Ifumaa fi bakka fedhu mana keessa jirtuu fi kana waliin laalee seene malee wanni na fide hin jirtu. Congratulations. Mee erga YouTube eegaltee mudannoo maal faatu si mudate? Tan silaa hamilee nama cabsitu. Eegaan YouTube eegalee noon na mudatte hedduudha. Gaaf tokko anaa fi saahiba kiyya viidiyoo takka daleyneeti viidiyoo diraamaa tokko. Viidiyoo san bakka hedduu itti laffaanee itti dadhabne. Namni viidiyoo diraamaa daleydanni beeytan gaa diraamaa hedduu itti laffaanii gaa. Sanii silkii namaatiin silkiin tamii bareedduudhaan laallee waraabnee turre. Silkii namaatiin waraabneeti. Silkiin teenyalleen hedduu kasitti video drama waraabuudhaaf wantoota hin dandeenye duraan viidiyoo gaa silkiin edit goona. Silkii namarraa fuunee edit godhu jirraan. Halkan guutuu edit godhaanii bulleeti diraamaadha waan ta'eef ni dheerata. Toora sa'aa 9 moo azaana kana rafne gaccifne nuti ni rafne abbaan silkii dhufee silkii naafannaa jee silkiin ni kannamteefi guyyaa sana hafuura baafannee guyyaa lammaffaa dalaguuf yaana. Guyyaa lammaffaa sana hoggaa dalaguuf fudhanne viidiyoo haqee jira. Maaliif eeyita akkami viidiyoo diraamaatti laffaane maal hoggaa jenneen irraa dabarfattan jeetiin as haqee haariyaatti gizee gaa haqame keessanii jira waan ta'eef deebifne kanaas. Deebifnee silkii isaatirraa hoo dabarfannee silkii biraatti edit godhuu turre. Silkii biraattiin edit goonee hoggaanii fi xumurre kanaas guyyaa lammaffaasis jechuudha. Akkuma kaaniitti itti laffaane hoggaa kana viidiyoon nuti tolchaa bulle. Kaanis akkasuma gaa silkii namni itti haajame waan ta'eef fudhate. Edit gooneen osoo seevin godhin dhiifne. Hoggaa kana hoggaa inni fudhatu gaalarii keessaa qabunis. Akkami maaliif heetaa inneen? Kaayini maasar keessa irtiyeetiin dhiise kaanun jee. Kaayini maasar keessa irtiyeetiin achi haqee. Beeki kaayini gaalarii keessaa qabnaan kaayini maasar keessaa saqamte. Akkasii hedduu hamileen wanni kanaa hedduu waan hamilee nama cabsaati gizee viidiyoo akkasitti laffaatee wanta taatee sanuu diraamaa akkasitti bakka meeqatti mana meeqa barbaaddee akkasii waraabda.
نجلا حكموا سنيد منابان دلان ستي رفتيني بيتي تانغا isinuni beeydanga na dhufte momee yoom maal jee gaariidha ati na dhuftee jirti jaartii ni qabdaayi oh my god bakka ati jaartii ammaaf hin qabu gara fuulduraatti amata diidan boote Amir Shawuu fi Hamzaa Sheekh Jaabir kam irra jaalattaa Hamzaa Sheekh Jaabiriin irra jaaladha Ijoollee Oromoo feemasa keessaa kan jaalattu nama afur himi tokkoffaa Jaalloo Juus Soyibii Sheekh Amiin Ibiroo Mu'aaz Mahammad Abdii Shawuu namaan akkaan hedduu jaaladhu jaalallee ni qabdaayi eenin qaba kutaa meeqa barattaa kutaa sagalaffaatiin baradha osoo gara masgiidaa deemtu takkaa dubartiin si dhungattee bakka tana guyyaan Jummatagaa ana akkanatti tolee bareedee deemu kana masgiidatiin deemu jira gaaxira dibadheetiin gaa guyyaa Jummataa ni beektu kan mudawwar kiyya shaa godhee kan akkana masgiidaa deemu jira ana akkana masgiidaa deemu gaa isiin sochii toltee kaa bareeddee kanatti as deemu jirti kan akkana wal dhufne hoggaa akkana wal dhufne kana wal bira qonna isiin masgiida dhalaa seente anis masgiida dhiiraa ol seen sani malee waliin dhunganne bakka sanitti osoo qaraatiif yookaan salaataaf deemtu haadhaaf abbaan keessi yaamanii ati diddeenii beeytaayi takkaa ideen beeku ati giddu galeessaan nama meeqaa wajjiin hariiroo jaalalaa ooftee gaafii kiyya dirqama piliis naaf deebisii gaafii kanaan gaafatina namaa xiqqoo hojji baga gammadde waan keef sa'aan siif guutamee saan hin guunne garuu akka guuttan abdiin isinirraa qaba saan naaf hin guunne madura kanaaf guuttan abdiin isinirraa qaba inshaallahu ta'ala duraan dursee baga gammadde congratulation biroo kiyya fuulduraaf maal hawwitaa fuulduraaf gaawwannin hawwu bara faranjii bara 2023 keessa 100 seenuu sanumaan hawwa jaalalti si qabdee ni beeytii na qabde garuu ati nama jaalattu dhabdee ni beeytaahi namaan jaaladhu gaa dhabeen beeku السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إني أحبك في الله ربي نساب جتين يا لتسنسي أجالة سنجا جواد غافين تيجا أكنا جتي أتخطاب ربي قراتي موهن قراني قاري خطاب ربي كم تين قران خطاب ربي تين بر خطاب ربي الكيد لدن أوسون قروسين باسي الكيد لدن خطاب ربي تين بر يعني جل كبر خطاب ربي قريتي يوم كتاب ربي كراني صلاة ربي أنا كم يتين صلاة قرآن ربي دي كره حديث هوي حديثاتي كست اللي كرو بردو أنكار ربي نقبر واتكو كره جل كبر أتباع جمدين سينجت شو برباد غافين تيا وبلايين غاف يوتيوب أنتو سكنا دابتاني سجج بيسن نجراني مكاي ساني دهيو جراتني نجران خيستو أمزا شرفي في Sudeesii Toofiq hedduu nu bira dhaabbatan keessattuu isaan lamaan hedduu takkaan galatoomfadha asumaanuu naa galatoomaan jaan ammallee warri hamilee si cabsan ni jirani ni jiran warri hamilee nama cabsanis akkuma warri nama deeggaru jiru akkasuma warri nama faalleessus jira hedduu gaa warruma saahibaati warri hamilee nama cabsus warruma nama dhiyaatoon akkuma Soyibii jedhu gizeenii fi dubbatu akkasuma warri hamilee nama cabsus hedduu jiran bakka naa hamilee qabu gaafaan jalqabee galufaa hedduu bakkaati hedduu hamilee na jabsanii turan gara fuulduraatti yuutuubara amma jiran keessaa osoo eenyu waliin taatee diraamaas tahee waan fedhellee haa ta'u eenyu waliin dalaguu barbaaddaa silaa naaf ta'e amma Abuu Fallah wajjin dalaguu fadhagaa inni nama hedduu bakka jabaa tokko isaa wajjin dalaguu fadha osoo ni fakka raftee hirriibaa kaateen yuutuuba keessaa 100 agartee maal goota shukrii rabbii galcheetumaan sagantaa kee kaa qopheessa waa baaqii na gammachiisuuf deemtaatis keessayyi guyyatti yeroo meeqa yuutuuba kee akka dabale ilaalta yuutuuba dabaluu hedduu keessatti ilaalu barnootaanis biiziidha barnoota irraan jira waan ta'eef gizumaan dhaqqabu gizeen takka gizeen onlaayin seenu gizuma takka ilaala malee akkasitti guyyaan ilaallees niin qaba waluma keessaati Hamzaan Sheekh Jaabir siif maali
Hamzaan Shajjaabir anaaf boos. Boos kiyya. Waggaa meeqa booda jaartii fuudhuu feetaa? Yoo xiqqaatte amata 10 booda jaartiin hin fuudha. Yeetiin yaada. Jinnoo agoo inshaallah. Ammallee jaartii akkam fuudhuu feetaa? Walumaa galaatti nama haala amalaas qabu nama bareedu. Kaayyoon guddaan ati YouTube banteef maalii? Hawaasa kiyya gammachiisu. Suuraa teeta gaafa ijoollee nu garsiisii. Suuraan teeta gaafa ijoollee gaa asirra kana fakkaatti. Kunis anuma. Takkaa jaalaltis qabdee ni beeyti. Na qabdee jirtee nyaata keessaa maal akkaan jaalattaa? Nyaata foon qabu akkaaniin jaaladha bakka. Gaafiin hin gaafatamu jettee yaadde maalii? Gaafiin wallaahi hin gaafatamu jee yaadde jaartii ni qabdaa gaafii ittisan. Gaafii san ni gaafatanillee jee yaanne garuu gaafatameetiin jira. Hayyeegaa daawwattoota keenya kabajamoo ibsaan teessan kana fakkaata. Waa hunda dura keenya akkaan galatoonfachuu qabu rabbii kiyya. Aansee ummata Oromoo ispeeshaalii namiin akkaan galatoonfadhu Jaalloo Juus guddaa takkaan galatoonfadha. Jaalloo Juus jechuun gaa akka namni hundi beekutti nama akka malee faxinaati. Nama akka malee nama jaalatu. Akkasuma nama yeroo gabaabaa keessatti ummata isaa biratti beekamtii guddaa harkateedha. Nama ummata isaallee jaalatudha. Nama bifa qoosaatiin ergaa guddaa nama dabarsaa jirudha. Walumaa galatti Jaalloo Juus jechuun nama jaalaltinuu siin jaaladha jetteeni warri chaayinaala kanaaf haariya taatan bakka diimtuu san subscribe narraa addii sanis ninjaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakatuh.